قدو إرجته خيني قرتي أدبلس ما أرمودا قارت تنبسه شرر كيس ما يرمت تنسي ولين مريا دوجة مرتيسة جرا خنا يدوتي إلمان أرم هرجين كون كود الله فرحت أو ما جران خنا نما خينيا gargaarsinu ti godhuu dandeenyu maali ati akka mataa keetitti hawaasa keessa deemtu kana hawaasa kana beelarra akkami baraaruu dandeenya eegartee nama jiruutiitu waan biraa fuuldura laala namni hin jirre waan biraa fuuldura laaluu hin danda'u arra ilmoo haati duutee haadha duutuu booranatti ilmoon daa'imni irra ciistee mucha luugatti osoo kiyya allaalee arguu ilmaan kiyya dhumin jettee qoonqoo silaa ilmaani kennitu if iste ilmaani dabarsite isin duute ilmoon haadha duutuu luugaa jirti BBC afaan oromooti dabarsa kana mangistiin hoggu qofuu barbaadu saba fitaa jette oromoon duraanuu maymaayite nu fitaa jira fitiinsa oromoon qaama godhattee jirti du'a sodaa lakkisanii jiran oromoon arra qeyroo kumshanitti gabbaree boojuu isaan baafne si waan kana karratti hojjete gaafas qeyroon kumshanii itti wareegame garuu kumshanii ol kumshan ati la koisan kaatte male haa ta'u ilmaan oromoodhaa lafarra hafan an obboleeyyin inti dhabe abbaan ti dhabe alhamdulillah garuu waan isaan irra wareegaman san xiqqisha fuulduratti arguudha jirra jeetin abdii qaba haa ta'u ammoo dhaloonni nu jalaa dhumaa jira barsiisaan du'aa jira barsiiftuun ilmoo daa'ima gara baattee du'aa jirti kana maal irraa godhuu dandeenya hogguu kabiraati wajjin ni mareedde jee adda bilisummaa oromoodhaa barjoollee qeyroo kalee ati ajajaa turteetu arra gara sene qawwee fuudhe ilmi namaa beek qabbana jibbee nagaa ammanii fi rafuu jibbee qabbana barsiisaan barnoota isaa lafa kaayee waan ijoollee barsiisu ibidda san jaalatee lafarraa hin fuudhu jibbanna yoo teenyes numa duunaa yoo ciifnes numa duunaa waa lamarraa murtii maali ibidda filatanii jechuu namni jaalatee har'aan tana gara seenee qawwee kaasu hin jiru garuu dirqamaa itti isaan geesse qeyroo kalee ati hoogganaa ijoollee dhalattuu makluuqa kalee nuti biraayaneetu arra gaara keessaa ibidda qabatee lolaa jira maaltu kanaan dhufe jireenya dhaban jechuu haadha qabsaa'otaati ati gaafaas turte ameerikaa turte haadha ta'e namni hidhaan qe'en jiru Tigreen arra Tigreef gaabbine boo dhugaa walitti himuun gaariidha wayyaaneen osoo biyya harkaa qabaattee jennee wayyaaneedha gaabbine abiyyiin hanqasii nu ga'e jechuudha haati ta'e dhamaan tun ati arra haati qabsaa mana hidhaadhaa jirti abbaan qabsaa mana hidhaadhaa jira obboleeyyan qabsaa ajjeefamee leefi lafarra sharreeffamaa jira reefi namaa kabajaadha qaba akka aadaa oromatti safuunu cabse abiyyi reefi namaa mana hidhaadhaa keessa ajjeesan halkan makiinaadhaan baasaniiti hallayya guuraa jiran ijoollee hidhaa keessa jirtu baasanii rashanaa jiran ilmaan namaa lafatti afaan jiran kana beelaatiin akka qawweedhatti itti fayyadamuudha jira ummanni keenya dhumaa jira arra wanni kanaan nu gees garuu waan jennu waan biraa hin qabnu nuti oromoon gubannee waan gubannu wallaalle gaafa duraa isin hidhaa keessa jirtan hidhaa keessa sammuu nuti ati qaamaan hidhamte nuti immoo sammuudhaan isin wajji hidhaa keessa turre qabbanaa fi qorra keessa baanee halkanii guyyaa iyyaa turre alhamdulillah baga rabbiin si baasee asiin si ga'e jaawwan nu garsiise kana irra maal dalaydanii akka kaafaa'otti hawaasa kana walitti qabdanii maal gootanii boodaaf waraana gaara jiru kanaas mariidhaan akka namtichi kun kararra deebi'u kun silaa abaarsa oromoo jalaa una jaamba'u yoo rabbiin baasee wuyi haadha oromoodhaa du'aa jirti daa'ima gara baatteeti maal gootanii karaa nagaa irra deebistanii gartee arraan tana karaa nagaa irra deebinee Itoophiyaa tana akka nurratti hin kufne kaafnee utumnaa jechuudha jirta abiyyiin gurra isiniin kennu naka oromiyaa irra jiru maqaa isaatu yaamuun fedhu gurra isiniin kennu atuu wabii lubbuuti abdii irraan qabnu amma yoo barganama deebite maybe ammallee mana hidhaadhaa gartee I don't know maybe qulfii fidattanii dhuftanillee hin beeknu siifi bakkalaa garbaatiif gartee ooluma dacha'uudhaaf kun beekamaadha arra deengadda deeytee kompiitaratti kennite kompiitara sansiraa fudhataniiti rakkoo ati boojuu isaan baafte laallee ol si naqan gartee goota keenya hacaaluu hundee isaa dhabne gubannee akka taanu wallaalle ilmaan oromoodhaa hayyoota gootota dhabaa jiran namni hayyuu ifii dhabu goota ifii dhabu maaltu asaan kufiinsa asaan nuti arra kufnee jira oromoon dhugaa rabbii sanitti Itoophiyaan suphituus hin jirtu obboleessa kiyya Itoophiyaan osoo suphanii akaakolii kiyya abaabolii kiyya akaakoo kiyya isaa qabsorra jiruun itti bare abbaan kiyya itti dabre obboleen kiyya itti dabre maajii nuti kun biyya raafacaaneeti biyya ambaati boodaan waan kana ta'eef Itoophiyaan suphanii gartee arraan tana waliif fidanii ol kaasanii deebiteetuma bakka geessee ilmaan oromoo keessatti ammattu amnoo shuur abdii irraan qaban yoo hammattu taate akkam gootee ati lubbuu teetiifuu murtiif irraan qabdu eegu